Akkam jirtu hordoftootaa fi dhaggeeffattoota kenna. Bakka jirtanitti nageenyi kenna isin haa dhaqqabu jecha YouTube kenna subscribe, like, comment gochuudhaan akka maatii kenna taatan isin gaafanna. Itti aanseetiin oduu isin dhiyeessa. Hogganaan itti aanaa waboo zoonii kibbaa kan jedhamu Muhammad Ammee akkamiin to'atame? Hogganaan itti aanaa waboo zoonii kibbaa kan jedhamee Muhammad Ammee Sanbata Hagayyaa 6 bara 2022 godina Booranaa aanaa Moyyaalee to'atamuu isaa poolisiin BBC'tti himeera. Itti gaafatamaan gamee nageenya naannoo mirkaneessuu poolisii aanaa Moyyaalee Jeneraal Inspektar Abduu Huqqaa Muhammad Ammeen sadarkaa itti aanaa hogganaa fi hogganaa bobbaasaa fi leenjii zoonii kibbaa ta'uu himaniiru. Hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhee waamu garee TPLF kaaba Itoophiyaatti mootummaan lolu waliin hiriiroo tolfatanii jechuudhaan paarlamaan Itoophiyaa lamaanuu caamsa waggaa darbee shororkeessaa jala galcheera. Yeroo hedduu naannoon kana waraana turan. Godina kana keessatti waraana sosocheessuu waraanchisuu ture kan jedhan Jeneraal Inspektar Abduu Huqqaa kana duras ajaja yeroo dheeraa gara kana gama kibbaa biyyatti gollicha dheengee wajjin amata waggaa 27 booda qabsoo hidhannoo keessaa bahuun mootummaatti harka kennatan naannoo daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa jidduu hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo yeroo dheeraaf itti socho'anii turan ta'utti himama. Haaluma kanaan obbo Muhammad Ammeen dheengadda adoolessa 30 bara 2014 Keeniyaadha ka'uun gara giddugala Itoophiyaatti wayita imalan waaree booda naannoo sa'aatii 8 godina Booranaa Moyyaalee ganda Bokkolaa jedhamutti to'atamuun qondaalli kun himameera. Uffata duraanii itti socho'an turan jijjiiruun uffata siviilii suufii fi koofiyyaa adda addaa uffatanii Keeniyaa keessaa gama naannoo Somaaleen gara Itoophiyaa dhufuun jechuun himan. Sanbooda sakatta'iinsa daandiirraa qaamota nageenyaan taasifamee tureen Muhammad Ammee to'atame himan. Dhimma hidhamuu kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo hanga ammaa wanni jedhe hin jiru. Hogganaan kuni kana dura bara 2008 lola humnoota mootummaa fi hidhattoota gudduu taasifamee tureen harka rukutamee to'atamee akka ture qondaalli poolisii kuni himaniiru. Isa tibbana kana ministeerri poolisii naannoo san waraanaa san keessa jiru iddoo sakatta'insaa san ture. Yeroo isaa argan fuula isaa sirriitti beekaa gaafasiis miseensummaa kanattu rukute qabee jechuudhaan himan. Gama biraatiin namni Mulugeetaa Baqqalaa jedhamu konkolaataa itti imalan turan konkolaachisaa akka tureef inni to'atamuu poolisiitti himameera. Konkolaachisaan ajajichi waliin mana hidhaa waliin turuun konkolaachisaan kiraa qarshii 15,000 tajaajila geejjibaa kennuuf magaalaa Adaamaa gara Moyyaalee imaluun akka dubbate Jeneraal Abduu himaniiru. Sababa imala isaa yeroo gaafatan ajajaan itti aanaa waboo zoonii kibbaa akka ta'an kan himamu Muhammad Ammee humnoota nageenya mootummaa Itoophiyaa barbaadamaa turu kan himan qondaalli poolisii inni waraanaa qabatee naannoo Itoophiyaa gara deeman waraanaan Luis amma Keeniyaa keessaa ni seenna barbaadamaa ture namni waraana kana qabatee socho'u isaa jedhan. To'annoo jala erga ooleen booda eessaa fi maaliif imalaa akka turu yommuu gaafatamu sababa waldhabbiin Guyyoo Tigiree yookiin hogganaa Inspektara waboo zoonii kibbaa Koree Gammachuu Abbooyeetiin waldhabbiin jennaan biyya koo naannoo Amaaraa Walloodha naannoo saniin deemaa jira jechuudhaan dubbachuu isaa himan. Gaafiif maaliif harka hin kennatu jedhu poolisiin bira dhiyaateef naannoo Amaaraatti maatii qaba daa'ima tokko dhalee jira maatii kiyya waliin
wal argaa naannoo sanis jiraachuu barbaada malee harka kennachuu hin barbaadu jechuudhaan deebisuu isaa himaniiru. Haa ta'u malee kaayyoon imala hooggantichaa maal akka ta'ee fi qorannoon kan adeemsifamu ta'uu fi yeroo ammas poolisiin godinichaa durfamuu kennamu isaatiif dabalamu. TPLF osoo ummanni kiyya uggura jala jiru mari'achuun hin dandeenyu jedhe. Osoo ummanni naannoo Tigraay rakkoo keessatti ugguraa jala jiru mari'achuun hin danda'amu jedhu dubbi himaan adda bilisummaa Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa erga fuula Tiwiitarii isaanii irratti sanbata baaseen kun waan ta'uu miti jedhu Geetaachoo Raddaa. Mootummaan Itoophiyaa ammoo dhuma adoolessaa akka himetti marii waraanaa kaaba Itoophiyaa battala 20 lakkoofsisee xumuree itti gochuuf TPLF waliin yommuu eessattuu marii eegaluuf qophiidha jedhan. Gorsaan dhimma nageenyaa ministeera muummichaa miseensaa fi marii mootummaa fi federaalaa kan ta'an Ambaasaadder Ridwaan Hussein marii godhamu haala duree tokko malee akka eegalu ejjannoo mootummaa Itoophiyaa ta'uu baruu Tiwiitara isaanii irratti barreessanii turan. Akka inni ilaalutti haala dureen isaanii kan harki keenya hidhamee hawaasni keenya beela'aa dukkana keessa osoo jiranii guutumaan ummaticha ugguraa jala wayita jirutti kanatti akka makamuu fidu jedha dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa. Amma dura mootummaan Itoophiyaa marii nagaa TPLF waliin godhamu koree miseensota 7 qabu ministeera Haajii Alaa fi ministeera muummee itti aanaa obbo Dammaqa Mokonnin dursamuu ijaaruun isaa ni himame. TPLF gama isaatiin akkuma koree marii kana ijaaree yoo ta'u eenyummaa namoota koree kana keessa jiran garuu ifa hin goone. Haa ta'u malee haala dureewwan mariif hin dhiyaanne jechuudhaan qabxiilee muraasa lafa kaa'ee qaba. Dursa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el torbaan dura ibsa TV Tigraay irratti kennaniin dhimma lixa Tigraay humnoota Amaaraa harka jiru mirga riifarandamii gochuudhaan ummata Tigraay waraana Tigraay hiikachiisuuf akkasumas deeggarsi namummaa daangaa hin qabne akka dhaqqabu gochuun qabxiilee gonkumaa mariif hin dhiyeessine jedhanii turan. Mariin eegalamuun dura tajaajiliwwan bu'uuraa akka kominikeeshinii ibsaa Tigraayif irraa cite jiru deebi'uu akka qabu Dabratsiyoon gaafataniiru. Dabalaan TPLF amma dura marii godhuuf mootummaa Keeniyaan durfamu Naayiroobitti akka ta'amu fedhii qabaachuusaa himeera. Mootummaan Itoophiyaa humnoota Tigraay waliin marii taasisuuf kan hoogganu gamtaa Afrikaa akka ta'u ejjannoo qaba. Chaayinaan shaakala waraanaa daangaa biyya Taayiwaanitti bifa haaraan eegaltee jedha oduun. Chaayinaan shaakala waraanaa torbee darbee eegaltee dilbata gaafa 7 bara 2022 xumurtee eegasii beeksifte booda hardha bifa haaraan eegalu ishee humni waraanaa biyyatti beeksiseera. Waraanni Chaayinaa ajajni izii bahaa akka jedhetti shaakalli waraanaa bifa haaraan eegalamee akka shaakalaa haleellaan doonii galaanaa jalaa fi galaana gubbaa fashaleessuu irratti kan xiyyeeffatedha. Afayaa'iin mana maree USA Nancy Pelosi Taayiwaan daawwachuu hordofuu darbee Chaayinaan guddoo dheekkamtee turte. Kanarraa kan ka'uun shaakala waraanaa guddaa daangaa Taayiwaanitti guyyoota 4 eega taasiftee booda dilbata xumurte turte. Taayiwaan gama isheetiin Chaayinaan shaakala waraanaa kanatti fayyadamtee nan weeraruu qopheeftee jirti jettee himti. Taayiwaan gama isheetiin Chaayinaan shaakala waraanaa kanatti fayyadamtee na weeraruuf qophooftee jirti jechuudhaan himti.
shaalaa chaayinaan har'a bifa kanaan eegaltee kanaan dooniiwwan fi xayyaarawwan waraanaa hanga ammaa daangaa isheetti akka hin seenne cinna Taayiwaanii beeksiftee jirti. Sochiin chaayinaa kuni biyyoota akka USA, Jaapaan, Awustiraaliyaa fi akka hin gammachiifne ibsa waloo baasanii jiran. Shaakala chaayinaan taasiftee mormuun ijoo sararaa bishaan Taiwan Strait qaama bishaanii chaayinaa fi Taiwan qarqara hiruu irratti qaban jijjiiruu akka malan akeekichisaniiru. Daangaan qaama bishaanii chaayinaa fi Taiwan gidduu argamu kuni bal'inni isaa kiiloomeetira 180dha. Xayyaaronni fi dooniiwwan waraanaa chaayinaan daangaa bishaanii Taiwaanii fi chaayinaa addaan baasu cehee akka turetti himama. Ministeerri ittisa biyya Taiwan akka jedhetti bara 1950 kaasee sarara kana cehuun waanuma barameedha jedha. Chaayinaan dhimmoota kana akka jijjiirama haala qilleensaa fi wantoota biroo hedduu USA waliin hojjechuu dhaabuu beeksiftuu ishee hordofee Washington tarkaanfichi mormiteerti. Chaayinaan tarkaanfii kana fudhachuuf kan dirqamte Naansi Peeloosi Taayiwaan daawwachuu sababa gochuudhaan. Taayiwaan gara nagahaa gara Chaayinaatti yoo hin deebine yoo ta'e humna waraanaan deebisuu akka dandeessu Beijing ibsitee turte. Taiwan garuu ani qaama chaayinaa miti jechuudhaan akka biyyatti of ilaalti. Kun ammoo chaayinaa baay'ee dheekkamsiise. Naannoo Taiwaanii sochii shakala waraanaa bifa haaraan kan eegale aangoowwan humna galaanaa chaayinaa shakalli kun biratti akka itti fufu erga beeksisan booda Galaana keelloo yookiin Yellow Sea gaaloo galaanaa Kooriyaa fi Chaayinaa gidduutti argamuutti shaakala waraanaa sanbata dhufu gaafa 13 bara 2022 irra eegaluun shaakala waraanaa haaraa akka eegaltu beeksiftee jirti. Gama biraan ammoo Chaayinaan naannoo galaanaa Bohaayi jedhamutti shaakala waraanaa ji'a tokkoof turu sanbata darbee gaafa guyyaa 6 eegaltee turte. Waan dhaggeeffataniif kabaja qabdu.